يا أبو إنكم اللي نادي سيدنا فدياتو أنت كرر لما هيروم فروحنا شايفين جرامي نماتو يسكنا قدو جرا أم بلتي يا كيس تاوني فدا إتنا ما تو كنا قدو جرا إنك فدياتو خلاصي أم بلتو ما كيس أنت عندي نكون شايفين أنا جنة عدتو ابتدولت وما خياب سبحان الله شيء ثلاثة بيان فكاتين فاني فامي يا فامي وان جت كان أصلي أيه فامي إن بيت أنا مالتي Misi tibbeti mitecho kasi sponsor ay chafecho. Wani bochulle ninjulu. Fami gafada. Fami gafada. wanni bootun jiru faami ani siqaamallee wal beeynaa moojinyaate hojii dhugellee hiriyaa dhugaa dubbachi yoo ta'e ijoollee kaayiroo keessa ati firammee nama baay'ee natti dhiyaatu nuti saahiba ka guyyaa rakkoo illee saahibni yoo gaarii ta'e walumaan gaarii ta'a yoo badallee ta'e walumaan badaa ta'a sababaa keetiin si qofaa miti ummata kaayiroo guutuu arrafamaa jira nullee arrafamaa jirra alaa kullaan sun rakkoo miti mucayyoon tun haadha ilma keetiti nikeenni ati irraa hiite kun naata malas deebii faamiyas nikeenni ati irraa hiite kun akkuma isiin jettu akkuma ummanni jedhu ka maslahaa biyya kana keessaa itti baanimo yoo riskiin ta'e Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa jiratti wallaahi faamii kenna numa deemta wallaahi anatu asirra sadaqaa sii kadhata isin sadiin bakka tokko ispoonsarallee sii oofa wallaahi kuma diidama bar kuma 16 bar nama sadii kuma 16 doolaara Kanaadaa kuma 16 doolaara Kanaadaa ana sii liqeeffate isin sadiin bakka tokko isin oofa wallaahi isaayyuu ijoollee harargeeti kaasii nama oofuu danda'u Kanaadaa harargeen ispoonsara nama gootu guutuun isaa ibbankii qoy dhageeffadhu na dhagaye wallaahi rabbitti sii kakadha yoo ka maslahaa taate qoy dura gaafii si gaafadha yoo ka maslahaa taate anatu sii kadhate yoo kadhaan dhabe sii liqeeffate ila ilmoon 4,000 jaartiin 4,000 jaarsi 8,000 obboleeso soba yoo jette warra Kanaadaa ispoonsara nama dhaqu gaafadhu sitti himaa 16,000 isin sadiin doolaara 16,000 Kanaadaa jechuun birrii baay'ee xiqqoo obboleessa kiyya haga tanaanuu namarraa sii liqeeffachuu danda'a achi deemtettiniin foon gaalaa cirti lafee gaalaa cirtee naa kafaltaa sa'aatiin doolaara 40 jedhanii hin kafaltaa dhageeffadhu sii liqeeffadha kunoo Khaliifaa Farraa Rashiidaa Farraa taan kiisa kiyya taqabu sii kenne yoo barbaade sii kadhe nikeenummaan ati hiite kun shuugarmaamii wayitu si janajjanee maslahaa as keessaa ittiin bahuuti moo jaartii tee tanaan afaanuma keessa wal dadhabdani moo qabrii qabdaa dhugaa dubbadhu yookiin xiyyaaratu siin garagala Ameerikatti bar namni ufajjeesaa jira ilmoo 4 irra kaasitti ilmoo barsiifatu xiyyaara keessatti hin duune Oromoon tokko dhiyoo kana qabeenya isaa niitiin paaswordii mobaayilaa wallaalte kunoo qabeenya isaa Itoophiyaatti taphataa jira jechuun mucaasitti ilmaan ofii jamee alaazaaritti barsiifataa jiru diyaasboora xiyyaara keessattuu du'aa oola Ameerikaan jaannataa miti Kanaadaan jaannataa miti Awustiraaliyaan jaannataa miti habiibi beera biyya faranjii yoo taate namni asirra beeku hin jiru silaa qaata seenaa faara seenaa facaasee deema osoo silaa ilmoo ofii Ameerikaaf Kanaadaan namaa caalte qixa kiyya dhalaa biyya faranjii tajaarsan qabnee fi shuugarmaamii fi kaan addan beeytan sii galee miti amma anfaamii kiyya wanni an siin jechuu barbaadu nikeenni ati hiite kun ka maslahaa biyya baqaa kana keessaa ittiin bahuuti moo jaartii tee tanaan wal dadhabdan dhugaa rabbi si argu himi Asli uguta ka dubbadhu osoo inni hin dubbatin qoy haa inni dubbatu Okay. Tifuufi. dhugaa rabbi si argu himi Doktor maal seeta? Dhugaan jiru maali seeta? Naaf intaloon tuni baatii 4 ol ani bakka biraa gala mana bakka biraa kireeffadhe. Aye. Intaloon jedhin anaafaan hin jedhe. Naaf yaaniin baatii 4 ani bakka biraa gala. Aye. So namni bakka biraa manarraa qabbee walitti aaree bakka biraa galu nama kana hedduu nagayaatu jira. So yeroo kana ani bakka biraa osoo hin galu anaa fi isiin tun baatii 3 alaan galaati mitiyyoo ani si miidheetiin jira ani beegaan naafeeti wal dinnee akkana rabshaan nu hidduutti uumamtu taate naafeeti adda ba'uu qabnaa jee ani murteessi. Aye. Sigalee isheen dhufee dubbatee manguddoon adda addaa dhuftee dubbattee ni jira manguddoon dubbattee hundinuu. So manguddoon nu hiddu dubbattee yoo nu dadhabde eega manguddoon dadhabde jeetiin ani bakka haaluma sanitti jiraachuu eegale. San booda anaa iida kana dura
إذا كان دورا أنا بكبرا منا بكبرا را بكبرا قال رفتي منا سنتي ربشة قوتي المو في ناخن في ربشة جايبا قوتي عربا هيلا دي مودان so ونمني والدي ده كو درك أما وججرا لا تجرا نما والجبه باتيشاني ولا أدجرو so waan hunda akkan jaanii eega namni tokko adda baanu hin dubbatan si galee waan hunda naqqisan namni baatii shan adda bakka galu jiru akkamitti jaarsa jaama san booda manguddoon ida dura dhuftee isin rabshaa goonaan manguddoo yaamee ani arabaan na barbaaduu fi rabshaa bakkaan galutti dhuftee rabshaa godhuun hin barbaachisu jee manguddoo yaamee manguddoon nu hidduu teessi manguddoon nu hidduu teenyaan manguddoo isin dubbannaa eenyu dubbaddaa wajji jiraachuu feetanii wajji jiraachuu hin feenu isiis gaafatan anaas na gaafatan haya waan isii kana san iyyee sheenii natti himee waan isii na gaafate kanneef haya jette harka ol fuunee salaamtaa waliin jennee adda baane kabajaa jaalalan ilmoo boodarra gizii haasoon ilmoon fudhadhu mana irraatti dawwalanii ilmoon fudhinii ilmoo isaa irraan fudhinii eega akkana taate san booda ilmoo darbitee kutte san booda ni kutte ayyee eega kutte meeshaa tana eega ilmoo darbitee deemte meeshaa waan takka hin fudhinii ilmoo tanaan itti guddisaa ani maallaqallee waan hin qabu meeshaa bitachuu hin danda'u mucaan kun lafti noowwaa takiifallee irraan fudhinii ilmoo tana itti guddisaa eega ilmoo darbitee jeetiin achuma dubbadde haaya jettee kuttee ilmoo meeshaas gabbaatee gurgurattee akkasitti ammaan tana eega meeshaas gurguratte booda nagayaan adda deemne hayyee eega gurguratte jeetiin mana qolfii bakka isiin keessee fuudhee mana abbaa manaatii qolfii firraa kannee meeshaa mana caccabsanii isaan keessaa meeshaa guraniis mana tolchee hasaaraa keessa dandeete haaya jee abbaa manaatii qolfii kannee biraa deeme ani taloon tun aarteeti waan kana gootee adduma baanee yookaan itti dhagahame jeetiin caljee amma deebitee lamada arabaan ammallee na jala deemtee na barbaadde so wanni kun maaliif feesi namni kun wajji jiraataa addaan ba'a ilmoo isaanii isiitu darbee deeme meeshaa manaatis hunda wala hattaa marxoon tiyyaa fi kopheen tiyya nafne meeshaa mana keessa jirtu hunda gurguratee deemte huno viidiyoon qaba mana gizeen dhaqee dura banu wanta kan jiru mana keessa so saniifuu namni kabajaadhaan wajji jiraatee addaan gizee bahu wal hammeessuun waa'ee walii haasa'uun ammaas miidiyaan kun walitti namni finne as gubbaa irratti waa'ee keenya haasa'inee asirraa namni fuudhee olii gadi hin deemuun hin barbaachisu. Faami kiyya akka aarteen ta'in akka aara laga maddisanii jedhu Oromoo yoo ammu. Aan amma uummata kan irratti siika kataa jira nama 1700 ani mootu waan adda qabatu jirti waan adda ispoonsara uguta akka Austraaliyaa uguta akka maarree haasoon jire waa'ee meeshaa maarree faami dubbii jire dhaqeeffatu ani yoo waan tokko waadaa namaa ta'een akka godhuun beektu obboleesso Kanaadaan jaarsaaf jaartiin ilmoo doolaara Kanaadaa sanuu ka Ameerikaati miti 16,000 tana yookiin sii kadha. Waa'ee ispoonsaraatiin waa'ee ispoonsaraatiin adda baafadhu. Faami dhageeffadhu kaa please. Wal dhabdeen keessan kaatinikaa itti buufte kun jibbaan ka'e kun ka hiraar biyya baqaa dadhabuuti moo haadha ilmoo keetii kanaaf wajji jiraachuu dadhabdan gaafii gabaabdu. Wajji jiraachuu dadhabne asli ana kana san ijee siinimu namni tokko bultii tokko wajji jaaraa mana keessatti yoo wajji jiraachuu dadhabe addaan ba'a. Haani dhageette kunoo waa'ee hiree yoo taate hiree ani isiifis godheetiin jira. Asli isiinoo maal jetti dubbii sanarratti qoy amma faami ati qoy haani kunoo hiree godheefii jira haani waliin jiraachuu dadhabee jedha akkam jetta. Haayee asli na dhaggeeffadhu ragaan qabeen. Haani na dhagaye an dhugaadhaan warra si arge yoo isin maslahaaf kaadda facaatan taate wallaahi mallaqaanatu khaliifaa farraa liqeeffatee si qabsi
والله بيك jireenya keenya maslaafa dafa taaneen hireen qabnu takkan jiru asli na dhaggeeffadhu inni baatii afuris ala jiru yoo baatii afur ala jiraate anaa fi inni iida soomanaa wajji gabbaanee iida soomanaa itti wajji gabbaanee footoo kaanee inni iida soomanaa ollee jechuun namni yaani haqa hin dho'isu haqa jaartii sii galee waan feete taatus lammaffaa maqaa isaatiif maal naan jee mataa isaatiif maal naan jee ni beektaa ispoonsara Austraaliyaan naqanneen amma dura jechuudha. Ispoonsarri kun naan jee ispoonsara feekaate kaas keessaa dafee nama oofuu miti. Haniya ispoonsarri yaani ispoonsara akkanuma kabilaas takka kana mudee bookeen hin agarre san naqanneen ture. Faamni kun amma fedhe ta'us as keessaa yeroo fedhe nuuf taayiin jeen. Jennaan wallahi an biyya kana keessaa bo'uun fadaa faamiliitii jarraa hin jijjiiruu fadaa. Aboo warra keenya mana gurgursiisee anis waan hin qabu naa ergaa jaan yoo kan godhanillee taatu taate addan baan walumaan asii deemna humaa rakkoon qabuun jeen inni diddaa qaba kana hunda bultii keessa sii galee haalaata itti baafatu nagarre amma baatii afuris miciyyoo inni amma as fidee jiru tanaatu isa dhagaa fi akkana jaa mana micaa tokko jira ka biyyarraa dhufe achi dhaqaa. Yani micotan adda baale je wajji jiraatu jira waan ta'eef jecha sana asirratti anaafisiin baatii afuri eega adda baane joo jira siigalee karaa tolfachuuf jechuu anaafi inni yooniin kijibe wallahi ilmooti yaadanan godin iida soomanaa wajji gabbaanee footoos kaane kun footoon ni jirti footoon iida soomanaa mana keenya ramme malkaan faane hin dhufne ajaani wajji nyaata nyaanne manni inni dhaqu micaa tokkootu taariba nurra bu'ee micaaf mana kireessin isa bira daga mana waa itti nurraa badee siigalee afixattu Yooniin kijibee yoo anaaf inni kun ka wajji baatii afur hin jiraanne ta'e namni akkamiin nama afeerratee wajji makiinaa korree ala baanee footoo salaannee gal. Iida soomanaa yoo wajjin jiraanne anaaf inni baatii afur yoo ka wajjin jiraanne ta'e iida soomanaa anaaf inni ka waraqaa walirra deebine baatii afur hin geenye. Waraqaa yoo inni tuqaliin isarra deebi'e baatii afur hin geenye. Lammaffaa iida soomanaa yooniin kijibee jechuun anaaf inni suuraa ammoo waliin baasaa. Atillee wajji haatee ture iida soomanaa suuraa san keessanii jirtanii ol baaseetiin isan garsiisa yooniin kaniin wajjin jirraayu iida soomanaa wajjin kaane. Laa ani sanii wajjin kaane isa wajji haatanii jirta yaani laaluu dandeessan jechuu fedheetti iida soomanaa san suuraa akkaanaaf inni wajjin jirru jechuu. Garuu nama takka akka fedhen taa maalleeni yoo si jijjiirellee waan kalee namni yaadachuu qaba malee kijiba intalo etteetillee na yaamin kalee maqaa bareedaa na yaamu turte obboleessa garuu arra haallee ni hausa gutaka asli na dage dhugaa jirtu dage asli fatihi yoo gutaka asli la dhugaa jirtu amma bareen fe dage asli na simati namni takka qabri nu wajjin hin seenu wanni jiru maali ni beeta asli na dage fada la khalifa gutaka koy asli inta dala dalte qabdami لا جارتي دلاف جلا قبدامي وني جرماني نبيت اصلي دغاجو تمام بريد في فامي يو انت تو خالته خغوتو تاتي هيجي دنگدا كشار كاني بك كاجني وجدي موتران يو دغادن اسيد دبتي خي خوتي عمل سيدا خجل تسن نيكا الفتي ها قلفتو جارتي سا يو نمو سبونسر افتي رجعت جي اما جارتي سا هدفتو سبونسر بيالا يسباسو انجر انت انا مشا اتبادك ني وجبتني ijanamati sinsena foto gadi tisina nama jettun jan hani adan intaltitun bultina isani isa wala biyalati je bulti isa dige ilmo isati yadu ka fami akami atala lama fami la no bole sayami hakay timeti du'a rantana fami khalata ka basli dugan jultu amma tana asli yondan desse wali demsi ni khan khaleda rajatu chudan tanu mankhun michon nagi afaya imbochu akka obbolummaatti kental oromooti ani ilmi jaarsoodhaa yoonani hani kanaadaa hin finne ani aayyoon diya baaqii irraa wanta ani diqaalaa amaararraa na dhalte fitadhe dasseet dubbii takka murraa bu'i gad akkas sitti haa tolu dhaggeeffadha yoo Awustiraaliyaa keessatti intala tanatti bu'uu baatte arraba kiyyarraa rifeensa fuudha. Gifti Australia da akka gaariif dhaggeeffadhu yoo inni dirree akka hani haadha mee haritti lafa kaayetti ati sagal lafa si kaayuu baate ani diqaalan dhaladhe.